dhaggeeffattootaa fi hordoftoota YouTube gootii hundaa fi har'a bootii bareedaa kan karaa salphaa bareedaa dalagdan isinitti agarsiisa. Na waliin ta'a. Chaanalii koo haaraa warra taatan subscribe godhaa. Like gochuulee hin dagatinaa. Gara bootii sanaa deemnaa jechuudha. Bootiin kun ATF jedhama. Akkuma argitan kun ATF dha. Bootii haala salphaan birriirraa hojjechuu dandeessanidha jechuudha. Karaa salphaa akkuma nootcoin duraanii jechuudha. Ofiin isin lakkaa baay'ee bootii salphaadha jechuudha. Amma akkuma argitan doolaara 6 hojjedheera jechuudha. Karaa salphaatiin irraa jechuudha. Bootii kana gaafa bantanii liinkii isaa description jala isinii kaa'a. Gaafa keessa galtanii akkuma galtanii addaatti kana gubbaatti ammaanii waaleetii koo connect godheen jira. Keessan garuu akka connect godhan isin gaafata jechuudha. Kazaa waaleetii keessan toonkiippar yookaan telegiraam waaleetii qabaachuun dirqama jechuudha. Connect erga godhattanii ofiin isinii lakkaa'u jalqabaa jechuudha. Tokko jedhee ofiin isinii lakkaa'u jalqabaa. Isin guyyaa guyyaatti galtanii taaksii fi claim gochuu duwwaadha jechuudha. Amma taaksii adda irratti argitan kana goo'ettuuni baag gootuu gara duddubaatti goo'ettuuni baag gootuu goo'ettuuni baag gootuu goo'ettuun baag gootuu jechuudha. Kazaa al tokko keessaa baatanii itti deebitu jechuudha. Open gootuu. Kazaa taaksii amma akkuma argitanii processing kan jiraatu gara claim elfa akkuma argitan claim gootu jechuudha. Keessaa baatanii biftanii keettiin hanga ATF 12 hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkuma ATF'n keessan amma wanti isaa dabalaa deeme leeveliin keessanis duukaa dabalaa doolaarri keessanis akkasumas ni dabalaa deema jechuudha. Amma doolaarra koo addarraa qabu kana daayirektii gara toonkiipparii koo ergadheera jechuudha. Kun akkuma argitanii anaman withdraw irraa godheera jechuudha. Karaa salphaa yoo ilaaltaniif withdraw gochuun isaas baay'ee salphaadha. 500 ol withdraw gootu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Kun akkuma argitan 680 irraa qaba. Withdraw gochuu waan hin barbaanneef qaxxaa withdraw gootu gara toonkiipparii isinii galaa jechuudha. Toonkiipparii koo deemee isinitti agarsiisa amma walumaa ilaalaa jechuudha. Kun akkuma argitanii toonkiipparii koo gubbaa akkuma argaa jirtan kun ATF 12,209 qabaa jechuudha. 209 qabaa jechuudha. Kun toonkiipparii amma kanan qabaa jechuudha. Kun rasiivd waan barbaade kana sabaaf godhee gara doolaaraatti jijjiiree baafachuu hin danda'a jechuudha. Karaa salphaa siil godhee maksimaa godhee USD deebisee isinitti agarsiisumaaf asiin amma akkuma argitanii waan barbaade gara doolaaraatti deebisee baafachuu nan danda'a jechuudha. Baafachuun isaallee baay'ee salphaadha. Kanaaf jechuudha. Kanaaf karaa salphaa asumaan kontiiniyuu jettanii baafachuu dandeessu jechuudha. Irraa gara toonii wees gara tokenii barbaadetti jijjiirrattanii irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Kana bootii salphaadha. Haala salphaan dalagamu waan ta'eef hojjedhaa. Qarshii irraa argadhaan siin jechuu barbaada. Galatoomaa. YouTube koo subscribe gochuu akka hin dagatinne yaada yoo qabaattan komentii jala kaa'aa. Galatooma.